Fayyaa kabajamtoota hordoftoota keenya isiniin jedha warri jechuudha zuumii gubbaan jire sagantaan keenya miiltoo qaanqee dubbii 8ffaadha har'as marii addaa qabna. Mariin addaa qabnu jechuudha kana wal qabsiisee shirri mootummaa biltsiginnaadha miseensota 4,357 kaleessa isinii gabaasuu kiyya miidiyaaleen irra immoo gabaasa san fuudhataniit gadi baasuu mirkaneeffatan jedheetiin abdadha. Huursootti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata keenya akka kaleessa ittiin cafaquudhaaf shaneetu nama ajjeese jedhaniitiin deemu jechuudha. Kabajamtoonni qaqqaaliin ilmaan Oromoodha. Kaleessa odeeffannaa kana dursinee baafnee arramoo miidiyaaleen hedduun jechuudha. Huursootti milishaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuun 4,557 kaleessa dubbannee turre egaa ragaanii argattu jenneeti yaanna. Kanaaf shirri kuni garamitti deema akkasumas immoo adeemsi kuni garamitti deema kabajamtoota hordoftoota keenya kan qilleensarraan jechuudha nu daawwachaa jirtan qophii caayaa Oromoo TV Suudaan Kaartuumirra hayyoonni akkasumas immoo dhimma haala yeroo irratti rakkoon Suud Arabiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti gaaga'amaa fi lubbuu dhabamsiisaa jiru wabii jireenyaaf mootummaa dhabuu ilaalchisa. Sheekonni baay'een kun uummata asin dhumaa jiru arguu dhabaniitii miti mootummaa kana jalatti galaniiti. Mootummaan kun hin kufaa seenaa xuraaya dalaguun duratti lammii isaanii tamasgiida itti ijaartee rakkataa rakkoo baaftee ummata buqqa'ee deebiftee ijaarte kana sheekota kan jedhamee ka amaamaa matan marate kulliin isaa mootummaa jala fiiguu dhisee mootummaa kanatti hiriira bahee akka lammiin tun rakkoo kana keessaa baatu godhuu qabaa jedhana akka intala Oromoo takkatti. Kan ummate galatoomi yaada nuu kennite. Mootummaan kun akkuma beekamu namni kamiyyuu inuma beekaa amma kana nama guddate dhiisaati daa'imni haadha garaa jiruyyuu gocha mootummaa kanaa kan wallaalee hin jiru. Maali jennaan mootummaan kun awwaluma gaafa Haacaaluu ajjeesu tokko jedhee shira xaxuudha. Gaafa hayyoota nurraa hidhu ammoo shira xaxuudha. Dhugaan yoo afaan qaba funyaaniin dubbattii jedhan. Kanarraa kan ka'e as durallee shaneen waraanni shanee akkanatti bakka akkanaatiin nama akkana ajjeesee nama akkana godhaa ture jedhaa turanii. Gochi amma isaan as baasanii ifaan bilisa mul'isaa jiran kun kijiba keenya ka duraaniiti argaa jedhanii mul'isaa jiran. Namni kana irratti beekuu qaba. Maali jennaaniini kaleessallee shanee wayituu shanee jechuun ilmaan Oromoo guutuudha. Namni martinuu shaneedha rakkoo qaba. Kana irraa kan ta'e kan shira mootummaa fudhate itti dhugoomsullee ummatuma keenya. Kaa kijiba taasisullee ummatuma keenya. Maali jenna gocha mootummaa kanaa kijibsiisanii dhugoomsuu dhabanii walii galanii waraana ofii qabatuudha wanti jiru kan isaan baasu. Yaanni kiyya kanuma galatooma. Hayyee. Akkasitti dararaa jiru. Hayyee. Akka kufuu isaanollee biyya balleessee baduudhaaf karoorri inni itti deemaa jiru. Sanumaa fi karaa amma galgala kanallee bilbileetaan ture akka milishoonnillee bakka jiran irraa iddoo biraatitti akka baqachaa jiran. Mee dhaabbadhu qoy dhaabbadhu. Umar bayi jechaan beeytu. Dhaabbadhu mee qoy. Umar waraabbii irra jira bar maa nutti qoosta. Umar Suudaanii keessa bayi. Itti bubeeti. Ani guyyuudha garuu iddoon kiyyaa maatiin kiyya kan jiran galgaluu kanallee bilbileetaan informaashiniin gaafatanii loluma jira akkasinaan jedhanii karaa abuutee kanarraan lolli cimaatu gaggeeffamaatii jira jedhanii akkaanillee informaashinii siddura amma siddura dhagee akkasuma irra deebitanii naaf himtanii milishoonni bakka iddoo karaa darroodhaallee darroota isaa bakka jedhamu namoonni dhaqanii milishaan isaan jedhaman kun iddoo turanirraa kan baqachaa jiran odeeffannoon ani qabu karaa sana. Galatoomi ayyee galanni kee bilisummaa haa ta'uuti jechuun barbaada. Kanaaf hiree uummata Oromootiin mee jechuudha ofiinuu duutamaa ufuuta jechaa takka jira maal jettame? Sirriidha akkuma dura jedhee badanii balleessuu isaanii ofumaaf kan baduun ishiin ollee nama balleessiti akka jedhaman sun ani ofii baddu akka rakkoon guddaanuu mootummaan ta'e maaliif jennaaniin harki saddeettatti kan maloota hidhaa kana Suud Arabiyaa kana keessa jiran ilmaa Oromoo dhugaa rabbi yoo dhibbatu magaalaa keessa jiraatu kana keessatti bakkidoon qabaan jabaatee galgalaa fi ganama akka bineensaatti adamsan
ganda mafuha jedhamu kana ilma Oromoo harka dhibba keessaa 90 ilmaan Oromoo keessa jiraatu. Osoo qabaan kun gadi dhaabbatiin dura ganna tokko dura akka waan filanii mana nama irra deemee barsiisaa jiru biratti jira. Iyyaa bee godhe biyya tokko akka seenaatti afiila biyya waliin gurbaan amma silteedhaan baadiyyaa jalaa bade biyya har'aa kana nama dhibba tokko barbaannaa jedhan biyya guyyaa mana guddaadha. Nama dhibba tokko barbaannaa dhibba tokko buqqabuu qabdanii jedheeni guyyaa san wanti ajaa'ibu irratti banamee jira jedhe namni 12 ajjeefamee jira. Aanaa Jiillee Dhummuugaa ganda Odaa Sirbaatti Affaariin kan bulchaan godinichaa jechuudha Ahmad Hassan dabalatee harka keessaa qabu shira biltsiginnaa Aaganyoo Tashaagar pirezidaantii naannoo Amaaraa wajjin qindaa'e kabajamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo kanaan wal qabsiisee jechuudha. Akkasumas ammoo jechuudha jila rakkoo Su'uud Arabiyaa irratti ilmaan Oromoo kanaaf mootummaa Su'uudii wajjin jilli adda dubbachuuf abbootiin amantaa ustaas raayyaa abbaa mancaa dabalatee godhamu kana mootummaan ugguruudhaaf deemaa jiraachuu fi jechuudha namicha tokko maraataa tokko kan yeroo hunda sheeka jedhameet ala kana diaspooraa kana galee laayivii ba'u isa fa'aatu dura dhaabbatee Abiyyitti kijiba oofaa jira jedhanii warri diinota Aye. Enjisanii Oromiyaa keessa facaasuun akka duru mana wajjin gubaa turan sanitti hojii eegalanii jiranii kanaaf uummanni keenya akkamitti dammaquu qabaa kan jedhu irratti yaada nuu kennu. Wallahi uummanni isaa maraate ta'ee saree maraate gaa kaanuma kaan cinniintii namnis yoo maraateen jedhee bakka namuma balleessee taruuf ta'a waan ta'eef sira kana dalagaa jiranii sira kana keessaa bahuuf ammoo Oromoon takka ta'ee harka wal qabatee waraanni isaanii kan mootummaan fakkeessu kana osoo hin ta'in waboodha. Waboo cinaa dhaabbatanii akka karaa bilisummaatti bahaniin dhaamaa fi karaan bilisa kana qofa shirri xaxame ammoo bootaanuu nama hin gahuu kunni ammoo tuyyuu akka itti qara baratanii hojima isaaniiti jedha kun waan haarawaa miti garuu Oromoon kanaan gowwoomfamuu hin qabu jedha. Ayyee lolli addaa banamee jira lola addaa qofa osoo ta'in ajjeechaan hammaatee jirti kana wal qabsiisee waa'ee sagalee sheekota keenya ustaazota keenya ijoollee Su'uudiitiif fala barbaaduudhaaf goona illee mootummaan ugguree jira gama biraatiin ajjeechaan dararaan baay'atee jira qe'ee ifirratti akkamitti fiilmii dalagamuu deemu shanee fakkeessanii waraana bilisummaa Oromoo waraana naamusa qabu waraana saba isaatiif kufee kuffisaa jiru kan akkamitti uummanni ofirraa eeguu qabaa jechuu barbaade gochi akkanaa kun yoo raawwate akkamitti kaameeraan viidiyoon waa hundaan waan qabuun nama shira san raawwatee fi of eeggannaa odeeffannaa baadiyyaarraa baadiyyatti magaalarraa baadiyyatti akkamitti walii kennuu qabame. Kanaanii fakkeessu malee beektu guddaa dhiisii daa'imni illee ni beeka. Waraana leenjisanii shane jedhanii woboo fakkeessuuf yaada fakkeeffatan malee kana namni wallaaleen jiru. Daa'ima waggaa lamaallee osoo gaafatanii kana ni beeka jedheetii yaada. Garuu kun fakkeessaadha namni itti amanee jara wajjin socho'u hin jiru yoo sodaa lubbuu baafannaaf taate malee. Garuu lubbuun baafannaan tunillee gaafa rabbi nama baase lubbuun nummu. Kudhaaf sodaatanii wanti isaaniif salaataniitiin akka isaan jedhan hayya jedhaniif hin jiru jabaatanii tokko ta'uudha. Tole cufadhu galatoomi kabajamtoota hordoftoota keenya muuziqaa ce'umsaatti waliin deebina. Duraan dursee kan huursootti uummata artifishaalii itti hidhanii woboo fakkeessanii leenjisaniitiin uummata keenyaan duguuguuf dalagaa jiran kana Oromoon itti naqqa'ee garaa ofiitiif jedhee mootummaa kana jala deemuu dhiisee itti naqqa'ee waraana ofii waraana adda bilisummaa Oromoo maddii dhaabachuu qabaa jedha akka kiyyatti. Isa lammataati immoo uummata keenya kan Suudi Arabiyaa keessatti mana hidhaatitti dhumaa jiru kana har'a uummanni har'aasitti dhumaa jiru kun uummata rakkataa daarii irraa buqqa'e gargaaraa ture.
ummata masgiida ijaaraa ture, ummata beeta kiristaana ijaaraa ture. Warroonni biyya keessa namni aanaa aaliin isaa ati hin jirre hin jiru. Kayoo lafitoo yoo mootummaan deeggarsa hiriira naa bayaa jedhani dubartiin kutaa caafii qabattee jaarsi kamataa haaji kasilaa jedhaniin amaamaa caafii qabatee xinaan lafarra butaa mootummaaf hiriira ba'u maa gadi ba'eetiin mootummaa kana afotti lammiin tiyyamaa biyya ambaa keessatti dhumti. Furmaata situ godhuu qaba. Ummata keenya ka biyya ambaa keessa dhumaa jiru kana furmaata kana yoo ati hin laalle yoo lammii teennaaf ijoollee teenna biyyatti nuun galchine wanni nusi deeggarruuf wanni nusi jala dhaabannu hin jirumaa jechuun ni didan garaa ofiitiif bitamaniiti. Barri kun hin darbaa, barri hin darbaa taazamni hin darbu jedhe Oromoota warra garaaf jecha lammii ofii galee odoo qeerroo qarreen kalee masgiida bataskaana ijaaraa jirtu Suudi Arabiyaa keessa dhumtu mootummaa kana jala hiriiruuf barri kun hin darbaa. Yoo rabbirraa itti citte jarrillee ima dhumti yoo rabbirraa itti hin citin mootummaan kun itti mureefi hin dhumtu ummanni mana hidhaa kun. Kanaafuu ummanni keenya mootummaa kana jala deemuu dhiisee gadi ba'ee hiriira ba'ee waan nama hin dhayini waan namaa hin tuqin malee mootummaa kanaan ummata keenya kan dhumaa jiru kana nuu galchi jedhee hiriira itti ba'uu qaba. Alaa keessa waliin jaajessaa jiranii sirna sirrii miti kufiitii isaanii beekaniiti kan akkasitti gochan ta'anii ala namaatirraan gahaatti jiran kun baay'ee waan ulfaataadha. Waan hundi keenya wanta ta'aa jiru kan immoo ifaan ifatti beekuudha malee ofitti amananii waan daandii ofii qabatanii deemuudha malee mootummaa kana wajjin wanni dhaabbatanii too isa deeggaraniif hin jiru. Namni amma hundumti keenya lammiin keenya wal jajjabe. Namicha tokko maraataa tokko kan yeroo hunda sheeka jedhameet ala kana diaspora kana galee laayivii ba'u isa fa'aatu dura dhaabbatee abiyyitti kijiba oofaa jira jedhanii warri diinota keenya hordofan warri diinota gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo hordofan maal yaadaniiti ilmaan Oromoo kun Suudi Arabiyaa irratti dhumuun warri biyya keessaa kaartoonii taayee dongoraatii fi tanakaan yookiin immoo doktor tanakaan jechuudha warri masara mootummaa keessaa ashaakiltii baasuudhaan qajeelfama zinnaashiin harka dhawu jechuudha guyyaan ni dabra. Duga. Aye.
Ayyee haala biyya keessaa kana maal jetta rakkoo biyya keessatti deemaa jiruu fi maqaa shaneetiin ilma namaa rashanaa jiranii waraana shanee fakkeessanii jechuudha milishaa luuyina firiizii akkanuma dubartiitti mataa hodhuu nama 4,500 ol 300 ol leenjisanii Oromiyaa keessa facaasuun akka duru mana wajjin gubaa turan sanitti hojii eegalanii jiranii kanaaf uummanni keenya akkamitti dammaquu qabaa kan jedhu irratti yaada nuu kennu. Wallahi uummanni isaa maraate ta'ee saree maraate gaa kaanuma kaan cinniintii namni yoo maraateen jedhee bakka namuma balleessee taruuf ta'a waan ta'eef sira kana dalagaa jiranii sira kana keessaa bahuuf ammoo Oromoon takka ta'ee harka wal qabatee waraanni isaanii kan mootummaan fakkeessu kana osoo hin ta'in waboodha. Waboo cinaa dhaabbatanii akka karaa bilisummaatti bahaniin dhaamaa fi karaan bilisa kana qofa shirri xaxame ammoo bootaanuu nama hin gahuu kunni ammoo tuyyuu akka itti qara baratanii hojima isaaniiti jedha kun waan haarawaa miti garuu Oromoon kanaan gowwoomfamuu hin qabu jedha. Ayyee lolli addaa banamee jira lola addaa qofa osoo ta'in ajjeechaan hammaatee jirti kana wal qabsiisee waa'ee sagalee sheekota keenya ustaazota keenya ijoollee Suudiitiif fala barbaaduudhaaf goona illee mootummaan ugguree jira gama biraatiin ajjeechaan dararaan baay'atee jira qe'ee ifirratti akkamitti fiilmii dalagamuu deemu shanee fakkeessanii waraana bilisummaa Oromoo waraana naamusa qabu waraana saba isaatiif kufee kuffisaa jiru kan akkamitti uummanni ofirraa eeguu qabaa jechuu barbaada gochi akkanaa kun yoo raawwate akkamitti kaameraan viidiyoon waa hundaan waan qabuun nama san nama shira san raawwatee fi of eeggannaa odeeffannaa baadiyyaarraa baadiyyatti magaalarraa baadiyyatti akkamitti walii kennuu qabame. Kanaanii fakkeessu malee beektu guddaa dhiisii daa'imni illee ni beeka. Waraana leenjisanii shane jedhanii woboo fakkeessuuf yaada fakkeeffatan malee kana namni wallaaleen jiru. Daa'ima waggaa lamaallee osoo gaafatanii kana ni beeka jedheetii yaada. Namni akkuma dhageette odeeffannaa kiyyaarraa keessatti waan garaasi nyaatu keessaa barsiisaa amantii nama ta'e. Mee waan si ajaa'ibsu keessa daa'ima harkaa qabu paatrooliin itti dhufanii rasaasaan dhaanii daa'ima isaallee harki irraa citee hospitaala naqamtee dararamaa jira. Kanaaf namni keenya kophaa kan deemne achi buuteen isaallee akka beekamuuf sareen maraatte bara dhumaa nama ciniinte akka jedhe Jawaar Mohaammed gootichi kenna jedhe kanaaf maal gochuu qabna nama falli ammatti jiru tokko kana. Kan biraa dhuma irratti wanti isin naa kennitan dhimma hidhamtoota siyaasaa dagatanii jiran dhimma Jawaar Mohaammed fa'aa dagatanii jiran dhimma Abdii Raggaasaa fa'aa dagatanii jiran dhimma Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dagatamee jira. Haa ta'uuti uummanni keenya jaalatee osoo hin ta'in kaleessallee diinagdee waraana keessanii cimsa kadhachaa turre amma immoo osoo diraamaan itti dhufne osoo billoo inni gartee biltsiginnaan shanee jettee nuti shanee hin beeknu nuti shanacha akkasumas ammoo gumii sabaa beekna malee kana hin beeknu jechuu barbaada. Nuti waraana bilisummaa Oromoo marroo diribsaatiin gartee jechuudha kibbatti kaabatti giddu galatti ajajamu waliigalatti waboo bahaadhiya kaabaa kibbaa akee qabsoo bilisummaa Oromoo tokkummaadhaan hooggansa isaa tibbana filatee fi qabsaa'ota buleeyyiin beeyna malee kanan beeknu osoo billoonni isatti hin dhufne kuni naannoo fi istaand baay'ee yookiin ammoo reedii ta'ee uummanni keenya akkamitti eeggachuu qaba kanarraa nu dubbadhu. Diraamaan guddaan iyyuu yaa jalfamar keenya jedhaman guddaa wanta hojjetamutti jiruuf warroota dhaabbilee siyaasaa kanneen warroota akka Jawaar Mohaammed akka Baqqalaa Garbaa kunniin wanti kun akka dagatamuuf fiilmii kana hojjechuu jiran. Kana hojjechuu keessatti ammoo tuyyuu jechuudha guutuutti jibbaa saba Oromootiif qaban fakkeenyaaf amma lammiin keenya jechuudha biyya Oromaa keessatti rakkataniitiin hin jiran namni manadhaa keessatti akka rakkoon jiru hin beeka namni keessattuu namni biyya Arabaa kana jiru jechuudha mukayyafa malee namni jiraachuu hin danda'u. Ijoolleen sunniin akka itti uffata malee uffata baafatanii waan ta'aniif wanta akkasii jara gochuu jiru ho'a. Kana guutuu waan raawwataa jiru tokko ka'umsi jaraa jechuudha dhaabbilee siyaasaatiin wal qabata. Jawaar Mohaammed abbaa Oromooti. Akkasuma Baqqalaa Garbaa abbaa Oromooti. Warroon dhaabbilee kanneen jechuudha jarri tunniin akka dagatamtu gochuudhaaf kanarraa kakaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo fakkeessaniitiin inni chaansii dhumaa jechuudha isa dhumaati ka waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuudhaaf namoota leenjisan kun jechuudha isa dhumaati. Inshaallah ammoo bilisummaan hin dhufti. Waraana bilisummaa Oromoo bira namni ijoollee 70 kaleessa BBC wabeeffachuudhaan yeroo baay'ee jechuudha akka gaaddisa mariitti iimeelii keenyaa fi hotmeelii keenya irratti gabaasa BBC hordofna kan idil addunyaa jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa guyyaa lama akka hin baane hidhamtoota Suudii Shuweezii mana hidhaa jedhamu keessatti namni 70 guyyaa muraasa keessatti lubbuun darbuu danda'a kan jedhu iccitiin ba'ee jira. Kanaan wal qabsiisee jechuudha
duulli addaa ustaaz Kaamil Shamsuutii fi Raayyaa Abbaa Macaa gaggeessanii biltsiginnaadhaan ugguramee jira. Kanaaf falli ilmaan Oromoodhaa maali? Gaheen ilmaan Oromoodhaa maali? Kanallee naa tuttuqidhaa. Akkasumas shira kaleessa fannoo kana keessattuu jechuudha. Maqaa kanaan qindoomanii waraana dilbata dhufu baasuu fi kaleessa odeeffannaa kana dursinee irra miidiyaaleen argatanii itti fufuutti jiran. Kanarraa maal gochuu qaban? Waa'ee ijoollee Suudii kanaafoo mirgi guddaan sagaleen guddaan biyya keessa jira. Maal gochuu qaban kan jedhu kanarraallee itti nu dabali. Akkuma beekamu yeroo ammaa Oromoon hacuuccaa hangana hin jedhamne keessa jira. Tokkoffaa hacuuccaa kana jalaa bahuudhaaf tokkummaa nu barbaachisa. Akka sabaatti ukkaanfamnee jirra. Akka sabaatti ajjeefamnee jirra. Akka sabaatti beeloo guddaa keessa jirra. Maaliif yeroo ammaa abdaa'onni Oromoo, hayyoonni Oromoo, beekaan Oromoo, gameeyyiin Oromoo kan kana hin jedhamne kumaa fi kitilaan kuun ajjeefamee, kuun hidhamee, kuun fannifamee, kuun ammoo dhaabamee awwaalamee jira. Kanaaf nuti akka nama tokkooti, akka ilmaa Oromoo tokkooti, akka ilma abbaa gadaa wanti jedhamu amma hin jiru abbaa garaati. Abbaa gadaa jechuun zamana bayyanaa dambatoo san ture. Warroonni amma jira. Tokkummaan uummata keenya akkamitti jabaachuu qaba? Qeerroof, qarreef, abbootii amantaatiif, abbootiin gadaan jiranii abbootii garaa malee walumaa galatti hawaasa Oromoo biyyaatti maal jetta? Shirri amma adeemsifamaa jiru kun shira itti yaadamee fi ta'e jedhamee waan dalagamaa jiru waan ta'eef nuti akka ilmaan Oromootitti akka qubee dhaloota ammaatitti dammaqnee wal dammaqsinee hawaasa keessa qabiyyaatiin waan kana jabaatanii akka fuuldura dhaabbatan asumaan dhaamsa kiyya gadi qabee cimsee kabajamtoota hordoftoota keenya alaa fi keessa teettanii sagantaa keenya hordofaa kan turtan caayaa miiltoo gaaddisa marii dhaloota garee bilisummaa Oromoo sagantaan keenyaarraa waa'ee shira biltsiginnaa rakkoo ilmaan Oromoo Suudiitii fi ustaazota keenya ugguruu irratti akkasumas jechuudha gocha gaafa 1987 akka lakkoofsa Itoophiyaa 85 qileetti nama rarraasaa turan akkasitti qophaa'anii jiran kanaaf dammaquu irratti waraana keenya isa dhugaa dambaruu irratti waraana bilisummaa Oromoo immoo odeeffannaa uummata isaa tooftaaf istiraateejii yookiin haala bilchinaatiin addunyaa hunda caalee jira kanarratti illee uummata keenya naannoowwan isaan qaawa argatanii gocha akkanaa gochuu edanitti uwwisa akka argatu gochuun barbaachisaadha. Karaan kalabbaa malli kabbaa waboo malee jechuudha haamni gabrummaa akka hin cinne namuu amanee jira. Injifannoon waraana bilisummaa Oromootiif akkasumas dhugaan furmaanni ilmaan Oromoo Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiraniif hayyoota keenya mana hidhaa jiraniif akkasumas salphinaa fi kufiinsi salphinaa fi diqqeenni awwaalchaa fi duuti biltsiginnaa fi Abiyyi Ahmadiif haa ta'u sagantaa kiyyaa goolabee jira. Turtii gaarii. Sifana mana,